baqattoota biyya Ijiptii Kaayiroo keessatti argamanidha. Haaluma ammaa kana argaa jirtan kanaan rakkoo hamaaf saaxilamanii yeroo ammaa kanatti namoonni hedduun billaadhaan yookiin immoo sikiinaan muramuudhaan haala kanaan guyyaa kaleessa ammoo namni tokko lubbuun isaa darbu guyyaa guyyatti namoonni keenya ajjeefamuu fi akkuma kanaan tumamuu irratti waan argamuuf sagalee yeroo ammaa kana dhaabbata UNHCR biyya Ijiptii jalatti argamu irratti kan ammaa kana dhageessisaa jiru. Baqattoota Oromoo keessumaanuu biyya Ijiptii jiranidha. Haaluma kanaan baqattoota Oromoo biyya Ijiptii jiraniif baqattoota biyya Ijiptii jiranii fi sagalee akka taatan isin gaafannaa keessumaanuu dhaabbata UNHCR idila addunyaa keessa jirtanii haaluma kanaan keessaan biyya Euroopitti argamtan ummata keenya biyya Ijiptiitti rakkoo hamaaf saaxilamaa jiru kana akka sagalee taatan asumaan isin gaafanna. Haalli argaa jirtan kun keessumaanuu gadda yeroo ammaa kana ummata baqattoota biyya Ijiptii irratti kan mul'ataa jiru gadda obboleessa keenya ajjeefame Bilaaliif kan taasifamaa jiru. Maddi kun immoo Bilaal irraa kan eegale osoo hin taane yeroo ammaa kanatti namoonni as jalatti argitan kun namoota rukutamuu yookiin immoo billaadhaa fi akkuma kana mallan isaan irraa saamamuu irratti kan argamudha. Haala kanaan manni Oromoo idila addunyaa jirtan dhaabbata UNHCR idila addunyaatti eenyaa fi akkuma kanaan keessumaanuu miidiyaaleen Oromoo xiqqaa fi guddaa osoo hin jenne ummata keenyaaf akka sagalee taatan asumaan isin gaafata. Haalli keessaan baqattoonni Oromoo yeroo ammaa keessa jiran baay'ee rakkisaa ta'uu fi haalli hammaataa keessa akka jiran kan asirraa hubattan jedheetiin amana. Haaluma argaa jirtan kanatti baqattoonni biyya Ijiptii bara dheeraaf rakkoo hamaa saaxilamaa jiraatus obsaa jiraatee haala har'aa irra darbeen lubbuun ilma namaa gaafa darbu sadarkaa kanaan dhaabbata UNHCR biyya Ijiptii jalatti mul'ataa kan jirudha. Akkuma argaa jirtan refugee Egypt Cairo we all live the same color we all live the same color justice for Bilal justice for Oromo refugee Cairo no woman legal gas keessatti sanoomaa furmaata argannu jedhee yaadu akkama aduu keessa oollee galleesse. Kun furmaatan ta'u nuti haga dandeenyetti wanni furmaata yoo dandeeme xiqqoo ta'uu danda'u warreen biyyoota addunyaa gurguddoo keessa jiran kan Jeneevatti siimeel erguu danda'an koominiitiileen gurguddoon Oromoon qabdu haala nageenyaa kan baqataan kun keessa jiru kanaan wal qabsiisa. Ilmi nu dhaheeti abbatti himataa jirra waajjiroonni kontirool godhee jiru jara kan dhimma sukuritii dhimma nageenyaa dhimma proteeshinaatti himannu isa gaafa nuti isaanitti himan isaan kana asin nu dhawanii dhahinee himanne deem waraqaa poolisii fiditiin jaa poolisiin ammoo hogguu dhayte firraa nu gaxariyaa nuti jidduu sanatti rakkoo hamaa keessa jirra. Kaanillee achirraa waraqaa nurraa eeggata kunillee waraqaa nuun kennu jidduu sanatti madoon teenya ablee muramtees ta waraanamtees rakkoo hamaa keessa jirra. Kanaaf warreen biyyoota garaagaraa keessa jirtan warri dhageettii qabdan koominiitiilee adda keessa hojjettan rabbii jaa ummata kana ijoollee tana baqataa dila kana qacalee as keessatti miidhamaa jiru kana nu baraaraa sagalee hanga dandeessan nu ta'an dhaamsa kiyya ka walii galaati. Ammoo akkuma Muktaar reefu dubbate lagannaa mana qaawaatii fi kanarraa godhuun dirqama hawaasni ijoolleen teenya gadi bahanii bakka isaan dhaabbatan dhaabbachuu dhabu. Mana shaayii mana bunaa isaanii dhaquu dhabu if eeguudha waan kana hundarraa fagaatanii yoo jiraatan haga tokko za'a males gabba'uu dhiisanii isaanii wajjin hariiroo godhuu dhiisanii yoo irraa fagaatan hedduu barbaachisaan jaa galatooma obboleeyyan kiyya tanumaan isinii dhaammadha. Ebro ergaa guddaa gaa biyya kanatti wanti nu gochuu dandeenyu
qabsoo makaraa nagaa kana waan numa fayyadamnu kan agartee kaafee maafi maalidha bu'aa uummata kana bakka itti wal geennu yeroo baay'ee kaafee masrii kana uummata kana namni keenya yeroo taa'u achitti yoo warruma waa daddalagu kana wal lolan yoo ijoolleen keenya kaafee san guyyaa lama hadii lagattu kadhatanii deebisaa turan dhiifama gaafatanii kanas osoo guyyama 10 akkasitti kalaganu taatee warra biyya kana jirtanii ummanni kuni ofii isaaniitiif akka qaama nagaa qaama seeraa tahanii nageenya keenya loo'isuu danda'an jechuudha. Gama qaama seeraatiin immoo wallahi ani akka mataa kiyyaatti qaamni seeraa wahii furmaata nuu godhaa nageenya nama keenya eegaa maal jedhee yaadu. Anu fi kiyya baatii lama dura waan irra ga'eetiif bakka hulaan silaa dhaabbattoonni akka UN isaaf qay masqalii maali wanti silaa Save Children maali bakka dhaabbanni silaa mirga namaatiif baqataa waa gargaaradhaman kun hundi isaaniituyyuu dur gaafa nuyi kana dhufnu ummata adii faranjii kana tuyyuu biiroo tokko keessa jiranii hooggansa jiranii gaafa yeroo koo wayii jiraatee itti bilbilatti itti dhayxu si gargaaran. Har'a garuu waajjira hunda ka jiru nama isaaniitti. Nama isaaniitti immoo dhayxee nama isaaniitti himatuun hin danda'amu. Kana jechuun ufuma ofitti himachuu jechuudha beektaa. Kanaafi of eeggannoo gochuu sa'aatii malee deemuu dhiisuu warri baajaajii ofullee sa'aatii malee oofuu dhiisuu halkan sa'a amma yeroo yeroo tokko argee akka tasaa halkan gabbahee suuqii mana kiyya jala jirtu waa bitachuu deemu halkan sa'a lamaffaa sa'a sadiifaatti ka baajaajii oofantu jira sii galee waan akkana irraa of qusachuudha. Ammatti immoo akkuma Mubaarikii awwala dubbate wanti nu barbaachisu wanti nu gochuu qabnu bakka duraan teennee buna dhuynu kawaa aarsu deemnee mana Oromootii fayyadamu. Injira manni Oromoo kaafee buna dhuguu barbaadan bunni Oromoo injira warra duraan kaafee masrii teettan jechuudha. Waan akkasii kanarraa of qusannu isin jedha. Asumaan immoo namoonni aslii gaafataa jirtan ammallee durallee dubbadhee ture. Asliin dhukkubaa saniif malee isinirra nama Bilaalii miti tamam irra deddeebiiti ijoollee kayrootiini biyya galuun afeeraa jedhe amaan gaafira mucaati biyya galuun afeeraa kottaati naa waliin obboleessa koo naa qabara magriba irratti masjida rahmaanitti masjida nasriitti talata malaayibitti irratti salaanne salaatul janaazaa asumatti qabarra jedhame hundi keessa wal dhageessa irra nu gaamaan turan jedhe. Hafee jira? Dura biyya galchineeraa turanii iyyuu. Amaan naqa beera jira asumaanillee mucaan kun ilmoo akka qabu hin beeka beektaan biyyaa hin qabanatti fakkaatee ati kaleessa hin qabdu namoonni jedhan baay'eetu jira garuu intala wayii mucaa wayii biyyaa hin qaba. Daa'ima qaba? Asii miti biyyaa qabanatti fakkaatedha. Kanaaf akkuma Mubaarikaan meerobboleen kiyya warri biyya Masrii jirtan koottaatii salaatul janaazaa masjidun naasiriin beeytanii talaata malaabiin koottatii irratti haasalaannee gara ganda isaa ka xumuraahetti waajiba xumuraa obboleessa keenya kana haa goonuu isiniin jira. Salaatul janaazaa namarratti salaatuun keeyridha ka du'eefis ka salaatuufis hundi keessanuyyuu koottaatii salaatul janaazaa masjidun naasiritti irratti salaannee waajiba xumuraa obboleessa keenya kanaaf haa goonu dura janaazaa isaa biyyatti galchinee biyyatti awwaallu jechaa turanii amma jijjiiramee jedhedha kun Mubaarik amaantu dawwaleeme amaan jechuun immoo saahibummaa caalayyuu ganuu hundaanuu saahiba Bilaal dhugaa Rabbii Rahmata isaaf haa godhu amaan immoo akka obboleessa isaati wajjiin waa baay'ee dalagaa turanii koottaa isiin jira asrii irratti magriiba irratti jettee Mubaarik magriiba irratti inni biraa immoo warri biyya kanaa obboleewwan kiyya biyya kana akkuma dura jechaa turre of eeggannoo jajjabeessa sa'aatii malee hin deemina warri waa suuqii qabdan suuqii keessan sa'aatiidhaan cufadha warri waa baay'ee jooftan baay'ee keessan sa'aatiidhaan dhaaba rabbi sinaa eeguuf eega jechuun barbaada. Galatoome amaan tamam keenya ani ammaan dhagee beektaa duraan kan hin dhagaa ture yeroo waajjira duratti wal dubbisaa turre nuti anamman dhufee waajjira irraa akka biyyatti reeffisaa galuu irratti haasawamaa ture yeroo waraqaa baafu jechuudha awwaalchaa akkas ture amma immoo egaa akkas ta'ee akkuma ta'e goonaa rabbi rahmataa godhuu fi maatii fi firoottan illee rabbi jajjabinaa kennuu fi kanaaf akkuma itti dhaamtee namoonni karaarra deddeemanillee kophaa deemanillee wal to'achuu wal quba qabaachuu nama tokkoon kophaa deemuu dhiisuu akkasuma bakka hin taane keessa dhaabbachuu dhiisuu wal to'achuudha wanni deemu namni butameetis kan taane ta'aa jira amma ijoollee mubeen faan quba qaba nama sadi dhiyoo tana
Guranii baajaajiin bakka takka geeffatanii akka barbaadanii waraananii ijoolleen sun miidhaa namaan irra geesse. Kanaafuu sanillee namni quba qabu hin jiru. Ijoollee hedduun miidhamaa jira as keessatti kan baajaajiin harkaa butamee. Rakkoo biyya kanaa bar nuti amma duraan nuti osoo anama tiktaa kana eega dhufe as zabana dhiyoo kana baatima sadii akkasii baatima sadii afurii YouTube irra ture. Waan biyya kanaa takka guyyaa tokko viidiyoo dalagee hin beeku. Xiqqoo seera isaa jajjaba waan ta'eef amma fakkeenyaaf biyya kana taa'ee waa'ee Dubaay waa'ee Saa'udii waa'ee biyyoota biraa ni naasaa waan achitti rakkoo nama keenyatti ga'u naasaa akka biyya kana garuu gabaas xiqqoo nageenya kiyyaa waan ulfaatuuf gabaasaan turre malee rakkoon nageenya baqataa biyya kanaa irra gahu baay'ee ulfaataadha baay'ee guddaadha. Ol baasnee dubbachuuf garuu in sodaattaa lubbuu riskii san fudhachuu hin dandeettu. Kanaafin obsaa turre callisaa turre malee Oromoon biyya kanatti ajjeefamuun kanattu yeroo jalqabaatiif ta'e malee shamarran keenya tumamuun waraanamuun dhiirri waraanamuun maal jechuun dhugaa wallahi baay'ee waggaa dheeraadhaaf xiqqoo inumaa amma jalqabe malee 2017 16 18 haga xumura irratti baay'ee hammaatee ture. 18 irraa haga 19 diidama sababa koronaa booda xiqqoo isii qabbanaa'ee ture amma garuu haara waan haalli jireenyas waan jajjabaataa jiruuf biyyoota Afrikaa kana gadi jireenya waan jajjabaataa jiruuf sanii fi uummannis waan biraa keessa seenee jechuudha. Kanaaf obboleeyyan keenya warri biyya kana jirtan tokkoffaa wal quba haa qabaannu walaa ijaarru. Oromoo nama biyya kanatti community meeqa qabdi? Community baay'ee jira bar. Ganda maal wal qoodee nama muraasa wal qoodee tokkummaan hin jiru wal facaanii garuu har'a dhugaa wanti na gammachiisu tokko jiraate Oromoon akkasitti warri biyya kana jiru tokkummaadhaan wal dhagahee Mubaarikillee wallahi dhugaa aan akka nama tokkootti galata guddaa na biraa qabdaa galatuun jechuun hin barbaada. Carraa kana Mubaarikiin isa tuyyuu osoo namni tokko waan yoo inni kanan kaasin halkaniin gadi ba'ee yoo dhageettan kun waraqaa isaa osoo fudhateen fiigee taree eega karaa dhaga'ee yaadatee fudhatee deebi'e. Kanaaf achitti uummata san baasee tokkummaadhaan haga san achitti argamuun baay'ee nama gammachiisa. Uummanni achitti argamtan hundi keessanuu galatooma. Obboleen kiyya. Qiyaamaa buutu tootati. Jarana walii galtee dhabuu turma. Maal uummata kanaa yaadamu sila. Obboleen soo ofii keetii yoo rakkinni biyyaa si baase yookiin muqananiin biyyaa si baase yookiin Ameerikaan dhagattee biyyaa baate kan obboleessi biratti ajjeefame abbaan biratti ajjeefame. Yesani obboleessi biratti ajjeefame abbaan biratti ajjeefame wasiilli biratti ajjeefame keezii dhugaatiin biyyarraa ba'ee biyya kana keessa gara godhu dhabee jechuudha. Gadda zalaalamaa onnee keessatti baate biyya kana keessatti rakkataa jira. Meeqa keeziin ilmaan Oromoo kan gurgurame maqaa Oromootiin keezii meeqa gurgurtanii biyya kana keessa nama meeqa baaftan meeqa ispoonsara Kaanaadhaa dhufee gurgurtanii birrii nyaattan tokkoon keetiin wallaahi yoo billaahi jireenya fedhuwan. Bu'aan arraasinis boodee maqaatiin badha. Jireenya hin fedhu duu hin fedhaan. Abbaan dhiira taatee quxulloo qabdu kottuu na qabsiis mana kottu. Diqaalota. Nam tokko sodaadhu jechuudha. Kana booddee. Nan jaalladha uummata Oromoo haga lubbuu fiidaa keessatti. Wallaahi yoo billaahi hin dhiisu. Tokkoon koominiitii Oromoota tokko ta'ee Kaayiroo keessatti humna jabaadhaan. Oromoon kutaa kudha tokkorraa harargeen nama tokko kennatee jimmi nama tokko kennatee wallaggi nama tokko kennatee shawaan nama tokko kennatee kutaan kudha tokko nama tokko kennatee achi keessatti nagaadhaan jiraanna lakkiin danda'amoo jedhame immoo Oromoon kutaa kudha tokko biyya kana keessatti bakka kudha tokkotti bakka dhibee koominiitii mataadhaan dhaabbatee fokkifnee yoo inni biratti xinnaanne sareen wangiftanii Suudaaniin kana qabdu sabaaf sablammiin Itoophiyaan sabaaf sabni 80 beeka. Itoophiyaa koominiitii jala bula. Dhagaha. Eeyyan namni ilmaan Oromoo fichisiisaa jiru isinii jedhe. Maaltu dhufama? Maaltu dhufa dhiigna obboleessa kootii kun fuuldura kootii mana koo fuulduratti jigee. Hadha marii qabnaa kottaa dhaggeeffadhaa. Wallaahi yoo billaahi yookiin koominiitiin tokko ta'a. Yookiin ana du'a. Dhageessanii nan du'a du'uun fedhe baqa. Du'uunumaan fedhe. Abdii kutadheera kan naa geessu immoo isin. Tokkoon taatu tokkoon kudha tokko taatu eenyu gadi eenyu jala bula. Amma argitu immoo biyya kana keessa gadhiisee hidhamee biyya galeellee biyya taa'ee sagalee ta'ee ijoollee kana sirreessa malee obboleessu mucaan sirritti immoo mucaan
mucaa Hussein Bulee obboleewwan keenya kan Ameerikaa jirtan Mubaarak gaafa birraa gammadii yeroo jiru gadi baase anaan. Mucaa Hussein Bulee biyya Kairoo Egypt kan maatii isaa Ameerikaa uummata qubachiise. Mahakamaa fuulduratti gatamee jennaan fudhee galee mana kootti. Kan community abaluu keessaa jedha. Kan community abaluu keessaa tusiin jettanu bakkeetti gatamee mucaan jechuudha. Dhageessanii akkana taane gahaa bakka. Community lubbuu ilma Oromoo tokkoon caalu. Community ilma Oromoo qaalii biyyarraa waan isa baase isa baase. Community ilma Oromoo doo ilma Oromoo caalu hin jiru. Dhageessanii community gurbaa Harargee barana. Otoo sin lubbuun jirtan waa asirratti jechuudha kunoo yoon kijibe ijoollee Harargeedhaa kottaa dubbadhaa eenyu mucaa sana baasise balbala mana kootiitti gaafa jedhe televizyiinii cabsite jedhanii harka isaa hidhanii akka hattuutte jechuudha. Televizyiinii birrii 1000 hin baafne sanuu rukutanii mucaan ofirraa kursii darbate nan kijibe ijoollee Harargee asiifta dubbadhaa yaadattuu guyyaa sana angaruu na yaadataa rakkadha. Yaadattuu saaneenuma kanaatti bakka mucaan kun du'etti sila kan du'u gurbaan Harargee sanaa harka isaa hidhanii sassalataan jechuudha akka hattuu. Qarshii 1000 sanuu namichi ajjeesudha akkasitti irra buufannan ofirraa darbatee namichi silaa kan isarra buufatu televizyiinii irra dhaqee buufate qabanii akka hattuutti hidhani maal gootaniif